Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaallattoota fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun har'ammoo waan tokko isinitti agarsiisuu deebi'eera. Innis paaswordii Wi-Fi seevii ta'e kanaan dura yookaan kan nuuf guutame akkamitti baruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf garuu Wi-Fi'n keessanii dura konneektii ta'uu qaba jechuudha. Jalqaba seetingii keessa seentu, seetingii keessa erga seentanii konnekshinii keessa Wi-Fi keessan bira deemtu, Wi-Fi keessan bira erga deemtanii Wi-Fi isa connected ta'e cina isaa mallattoon seetingii jirti. Mallattoo seetingii sana tuqna. Mallattoo seetingii sana erga tuqnee gara gadiitti maaltu jira? QR code kan jedhu jira jechuudha. Gara harka bitaa gara gadiitti jechuudha. Sana booddee QR code sana tuqna. Sana booda akkasitti guddisee nuuf fida maqaa Wi-Fi wajjin jechuudha. Asirratti maal goona? Screenshot goona. Screenshot jechuun mallattoo isa paaworii fi ishee sagalee gadi qabdu gaafa iddootti wajjin xiqqoo gadi qabnu screenshot nu godha jechuudha. Amma kun screenshot ta'eera. Screenshot erga godhattanii keessaa baatu. Keessaa baatanii aappii tokko malee gochuu yoo barbaadanii Chrome keessa seentu yookaan immoo browserii barbaadan browserii mataa keessanii keessa seentu. Sana booda Xing kan jedhu search gootu jechuudha. Xing search erga gootanii jalqaba irratti kan isiniif dhufu xzing.org isa jedhu isatti buutu. Sana booda achi keessa galleedha kan inni generate nu godhu. Akkuma argitan kunoo choose file kan jedhu iddoo kana jira jechuudha. Akkuma argitanii sana booddee choose file isa jedhu isatti bu'aa. Sana booddee karaa faayilii filanna waan ta'eef faayilii isa jedhu tuqna. Faayilii keessa erga seennee kunoo screenshot isa nuti goonee nuuf fideera. Kanaafuu screenshot isa goonetti buuna. Sana booda erga screenshot sana finnee submit isa jedhu isa lammaffaarra jiru isa gara gadii kana submit goona jechuudha. Sana booddee barbaade nuuf fida. Connectionin xiqqoo yoo isin rakkisate reload gochaa ilaaluu dandeessu. Amma gaa kunoo akkuma argitanii maqaa Wi-Fi Tecno W3 Pro isa jedhu fi rizaaltii isaa yookaan immoo paaswordii isaa kunoo akkuma argitanii REF jedhee isa jalqabu kana paaswordii isaa akkasitti argachuu dandeenya jechuudha. Malli lammaffaan immoo Play Store irra seentaniitu QR and barcode scannerii yookaan kanuma QR koodii iskaansinii godhee isinii baasu. Appilikeeshinii akka sanaa Play Store irraa buufattu kun naaf hojjeteera waan ta'eef appilikeeshinii kana fayyadamuu dandeessu. Chaanaalii Telegiraamii koo irras isiniin kaayuu barbaachisaa ta'e sana booda open jettu appicha keessa erga seentanii mallattoo suuraa ishee gara olii jirtu ishee finneetu screenshot isa goone isa silaa dhannee gaafa nuti as finnu akkuma argitan kunoo network name Tecno W3 Pro type name WPA password jedhee paaswordicha nu barreesseera jechuudha. Haala salphaa kanaanii Wi-Fi seevii gootanii salphaadhumatti baruu dandeessu. Viidiyoochi isinitti toleera yoo ta'e laayikii gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii keenya subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jedhaa. Nagaatti.